Ah, teessuma tolfannaan kajeellan hin dhibuu jette sareen jedhe Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa hayyuun kenna guddichi abbaan amantaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan muuc ilaaluutuuf jalatti argamtan. Baga nagaa jiraattan ana haa jiraatu isiniin jedha kaa Maammadoon keessan. Baga nagaan gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan. Baacoo babbareedduu ajaa'ibaa tana isinii qabadhee isinii dhufee jira. Isin immoo gurruma bicha garan as ergiftanii na caqasuu bicha isinitti tolu like gootanii share gootanii warri haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan immoo akkasitti gootanii akkas gootanii bira tartan. Kanaaf hanga xumura qophii kootti na hordofaan immoo affeerraa kooti. Dhibamaa wayii dooktarri Yaalet qoricha siif himaa. Qorichi isaa arrabni kee kan akkas bokokeef hojii waan itti baay'attee fi boqonnaa yeroo dheeraa fudhadhu jedheen. Jedheeni jennaan dhibamaan maal jedhaani dooktora arrabni koo hammas osoo dhiitaa hin jiru akkamitti boqonnaa bichaa naa kennitu dawaa itti naa dabalaa jedheen. Dooktorichi maal jedhaani inni kan akkas bokokeef waan hojiin itti baay'ateef kanaafuu hojii itti xiqqeessii jedheen. Yaani nyaata itti baay'ise jechuu bar afaan hin gattaa'u didee ima nyaatee arrabni bokoke. Poolisituu yakkamaa wayiitiin dhiifama guddaa dhiifama jedheen. Sababni isaa maaliif ni yoo jettan torbe yeroo ati bahuu qabdu irra torbee tokko sirra dabarsinee qixaatii seeraan ala qixaatii keetiin ala si hiine waan ta'eef dhiifamaa jedheen. Jedheeni jennaan yakkamaan maal jedhaani rakkoon qabu marraa taan yoo ani dhufu torbee tokkorra irraa naa hir'iftanii yakka kiyyarraa torbee tokko naa hir'iftanii jedheen. Innis maaliif yaani yakka ofii sanirraa baratee hidharraa baratee dhiisoo osoo hin taane karoorri isaa yakkuma san dalaguudha haga umriin isaa jirtu jechuudha. Yeroo lammataa dhufu irraa naa hir'ifta jedheen yakka ofii irraa maal jechuudha. Hojjettuu manaattuu yoo madamii isii yookiin immoo kan isii hojjechiiftu giiftii isii waa gaafate. Yaa madam ani waggaa torba isin bira ture waggaa torbaa isin bira ture kanatti waan balleessee jira maan amanne amantaa akkamitti nan amanne maan amanuu dhabdanii jettee gaafatte. Jennaan madamiin isii maal jettiin giiftii too wanti bade maaltu jira. Si amanee jennaan qulfii mana kiyyaa furtuu mana kiyyaa hundaa fuudhee sitti kenneetiniin bakka fedhe deemeetiniin jedhaa. Akkamitti sin amanne amantaan kana olii kamtu jira jettiin. Kaddaamaa yookiin hojjettuun isiitu maal jettiin natti kennitanii jirtan qulfii mana kaawwanii yookiin immoo kan gurfaa yookiin kutaa hundaatu natti kennitee jirta. Ka kutaa keetillee natti kennitee jirta garuu immoo kan saaxinii yookiin immoo sanduuqa warqiin kee keessa jiru san natti hin kennine itti yaalee dadhabee jetteen. Maal godhuu heddi laata ofii waggaa torba bira turtee gaafa warqii san argatte fudhattee tiniin xiyyaanna baasii jechuu editti laata. Tana deebiin yookiin immoo akkuma isin gaafii taate nattis gaafii taate deebiin isin bira jira. Waardiyyaa wayittuu haroo daarii taa'eetiniin haroo eega. Sana booda odoo inni haroo eegu intalli bareedduun isii dhufte huccuu ofirraa yaaftee sanirra daakuuf itti seente haroo. Haroo daakuuf isiin itti seenan laa obboleettiitti haroo daakuun dhoorgadha haroo kana daakuun hin danda'amu jedhee dhooge. Dhooge jennaan hagaan uffata koo ofirraa baasu maaliif natti himirree maanan dhooginii jetteen haga uffata ofirraa baasu. Waardiyyichis maal jedhaani uffata ofirraa baasuun hin dhoorgamne uffata kee ofirraa baasuun hin dhoorgamne haroo kana daakutu dhoorgame ani uffata akka ati ofirraa baaftu eeguuf osoo taa'u osoo hin taane akka haroo kana hin daayneef as taa'ee eegaa jedheen. Poolisituu hattu wayii qabee osoma deemu osoo karaa deemuun jechuudha. Bubbeen cimaan isaa fudhatee koofiyaa isaa irraa fuudhet qilee wayii keessa buuse. Qilee san jalaan diriiraadha ardiin. Sana booda kalas amma hattichi gash poolisu deemee bu'eetiniin koofiyaa kana sii fuudha jedheen.
Foolisiin maal jaane os jedh gowwaa akka keetii barbaadadhu jedheen. Achiin fiiddeen harka lixuufi jedheen. Jedhee jennaan hattichi maal jaani lakki koofiyyaa masii fidaa jedheen. Jedheen jennaan foolisichi atasuma dhaabaddu an dhaqee fidadha jedhee deemeetiin fidachuu bu'e. Yoo inni bu'u hattuun akka ta'e isintu beeka. Doktoratu nama dhibama wayii itti fidanii jennaan dhibamtichaan yookiin immoo kan wal'aanamu kanaan eessa si dhukkuba eessa si dhukkuba jedheetiin gaafate doktorri. Gaafannaan kan wal'aanamu kun yookiin immoo namtichaan dhibamee itti dhufu kun eessa keetti na dhukkube maa doktora jedhanii si kaarree eessa keetti si dhukkube naan jettee ana gaafattu. Qoradhuutiin argadhu yookiin barbaadi bakka na dhukkuba argadhu jedheen. Jedheeni jennaan ka doktorri jechuun waa irraa bakka kana si dhukkuba jetteetu itti waan si dhukkuburraa qoratteetiin siif kenniti. Sana booda akkas jedhanii jennaan doktortichi maal jedhee nama barateemi. Waa akkasii barbaadda akkas yoo ka barbaaddu taate bakka doktoroota nama osoo hin taane doktoroota waraabessaa fi leencaa bira si geessina jedhee kaase. Kaasee jennaan leencaa fi qeerransa bira dhaquudha moo ka wanta dhukkubu isatti himateetiin dawaa argatutu isaa caalare malli kama isaati. Garuu isinillee deebii akkasitti beektan. Deebiin gabaaba jecha itti himate. Hiriyoota lamatu kararraa osoo wajji deeman tokko baay'ee gadde akka badaa gaddee jennaan maal taatee gaddita jedheen. Jedhee gaafatee jennaan eessuma koo isa tokkotu birrii 100 naa kennee torbee darbe keessa 100 naa kennee na jalaa du'ee jedhee eessumni. Jalaa du'ee jennaan maal rakkoo qabaree mallaqa siif kenne inni yoo du'e duuti karaa kenna nama hundatu du'a jedheen. Sanii miti kana gaddisiisu ammallee torbee kana keessallee eessumni kiyya inni tokko 200 naaf kennee na jalaa du'ee jedheen. Ati maarree gammachuu guddaadha abbaa qabeenyatu si godhani wanni si gaddisiisu maaltu jira jedhee. Dubbiin achii miti jedhee. Eessuma lama qofa qabaachuu fi eessumni lamaan sunuu na jalaa du'uudha jedhee. Yaani asirratti inni eessuma lama bichaa qaba. Eessuma sadaffaa doo qabaate 300 kennaaf. Afuraffaa doo qabaate 400. Shanaffaa doo qabaate 500 kennaaf. Waa'ee birrii kanatu itti dhagahame moo dhuguma eessuma lamaan san qofa qaba sun lamaan jalaa du'utu itti dhagahame ka jedhu moo analleef gaafi isiniifillee gaafi. Tanu akkuma isin dhibde na dhibde. Lase, bali balabim balam balase, tisapa, asizaba tiwichika. Rase, barri barane baram barase. Rase, barri barane baram barase. Rase, barri barane baram barase. Dhukkubsatatu doktora waa gaafate. Maal jedhee gaafata yaa doktor waan of ajjeesaa jiru natti fakkaataa jedhee waan of ajjeesaa jiru jennaan doktorri waa'ee isaa yaaddan jedheen suni hojii nama biraatitti illee galin jedheen yoo fedhe si haa ajjeesu yoo fedhe si haa dhiisu abbaan hojiin isaa ilaallatu ka yoo fedhe nama ajjeese yoo fedhe nama dhiisu eenyuun deebiin teessani kaatun laa ilaaha illallah muhammad rasulullah yookiin waaqayyo jechuun abbaa humnaa abbaa waan fedhe si godhu waan fedhe si yoo fedhe si uume yoo fedhe si dhabamsiisu yoo fedhe si kaayee yoo fedhe akka fedhe si godhu kanaaf hojii nama biraa keessa hin seenin jedheen doktorri. Qormaata barsiisaa doktoraatti yookiin immoo doktora ijoollee wayiitu waa'ee doktoraa barataa jira. Waan barsiisanirraa kaasee micattii wayii gaafate doktorri. Sana booda maal jedhee gaafata odoo namni wayii si biratti kufeetiniin ka dhibamee si biratti kufu taate kufee of wallaalu taate maal gootaa jedhee gaafate. Jennaan maal jettiin haraqee kennaaf jetteen. Yoo inni kufee of wallaale haraqee kennaaf jetteen. Yoo haraqeen qabaatiin maal goota jedhee gaafate. Yoo haraqeen qabaatiin maal goota jennaan gaafan haraqee argadhe akka kennuuf waadaa seenaaf jetteen. Kana malee yaadi jechuun malli ittiin nama kufee ittiin yaalan hin jiru laata haraqeen ana. Intala bareedduu takkatu makiinaa guuteetiin jedhee dhufteetiin seenuu barbaadde
seentee hojjettu iddoon guute teessoon guutee jennaan sana booda mucaa dargaggeessa wayiititti siite obboleessa kiyyaa dadhabbii qabaa meena jalaa ka'e jettee kadhatte jennaan namni ni kabajaa miree dubartii dadhabbii qabdu kana mucaan taraf jedhee jalaa ka'ee dhaabate sana booda isiin hin teessise teettee isiin jennaan bakka isiin teettetti laale garaa isii laale jennaan akka ulfa hin qabne isii hin argaa inni sana booda isiilleen ulfi kiyya mul'atu mi jetteen hin mul'atu ulfa hin qabdu na sobde jennaan lakkin sobne ergana ulfaa'ee reef daqiiqaa walakkaadha jetteen ulfi daqiiqaa walakkaa nama dadhabsiisa kana warra ulfaa'ee beekuuf dhiifna. Abbaa manaatii fi haadha manaattu osoma taphatan akkanuma afaan funyaa walitti qabanii daqiiqaa walii lakkaa'an. Daqiiqaa walii lakkaa'anii sana booda kalas mee daqiiqaa lama namni turu yoo ati turte si badhaasa anillee yoo ture na badhaafta jetteen walii galan. Sana booda awwala isarraa ka'anii hin qabde sana booda qabdee jennaan cuqqaaltee qabde kaaga daqiiqaa lamaan sun ga'u afaan funyaan isii walitti afaan isaa walitti. Qabdee namticha yoo daqiiqaa lamaa ga'ee isiin gadi furtu du'e goge. Sana booda poolisiin hin qorate jennaan abbaan manaa kee maal ta'ee du'e jedhee gaafate. Jedhee gaafate jennaan hafuura baafachuu dadhabee du'e jetteen. Eenyu hafuura qabee yoo ka jettan taate kuni isinuma ilaallata kaa deebiin isaa. Gurbaa wayiitu intala garaa jaalattu wayii fuudhe. Fuudhee misirroo ta'anii gaaf kaan hoteela deeman mana nyaataa osoma deemaa jiran amma gurbaan kun isin tun duraan yeroo garri firendii ta'anii yookiin boyfriendii ta'anii wajjin jiraatanitti akka isin kana jaalattu ni beeka. Anaaf si bar nama tokko taanee jirra. Gaafa nikaa walidhanirra anaaf si nama tokko taanee jirra beeyta kana beeytaa sila jedheen isin sobuu yaada inni jedheen jennaan nama tokkollee haa taanu malee arga irratti nama tokko haa taanu malee amma immoo nyaata lama ajajuu qabda jetteen. Isin waa'ee nikaa illee hidhattus gara fireendirraa gara nama tokko ta'anii nikaa wal hidhatanii wajji jiraatanis isin waa'ee nyaata ofiin qayyarre jechuudha. Singilirraa gara dimmirii jedhanii sanitti dabalamte malee. Boonsatu haadha manaa ni fuudha hin hiika wal lolan ni fuudha hin hiika. Achi hiriyaa isaa wayii kan waggaa 20 osoo walii lolii wajji jiraatan qollaa isaa wayii gaafate. Ati ani hanga ammaatti dubartii 5 hiikee jira walii galuu dhabneetiniin. Mee ciitii sii fi haadha manaa kee jidduu jiru kan osoo walii loliin waggaa haganaa wajjin jiraatan natti himi jedheen. Deebiin isaa jedheen jechuun afaan koo cufachuunii jedheen. Kan hoggaa 20 wajji jiraanne afaan kee cufattee jennaan hoggaa 20 miti haga rabbii wal bira si kaa'ee hoggaa 80 wajjin hin jiraatta jechuudha. Hoggaa 80 yeroo ammaa namnuun turu. Kaatitti fuutu hoggaa 25 yoo ta'e hoggaa 80 wajji jiraachuuf hoggaa 105 jecha umriin keetu hoggaa 80 achi biraan taru. Hattutu abbaa manaa fi haadha manaa rafaa jirutti fooddaa cabsee itti seene. Itti seenee yoo isaan dammaqan gajaraa qabatee irra dhaabata. Sana booda of gubbaa ol laalanii amma rifatan. Achi hattuun kun niitii namtichaatiin maqaan kee eenyu jedheen. Maqaan kiyya ayyaantudha jetteen. Ayyaantuun jaalallee maqaa jaalallee tiyyatan duriitii fi maqaa jaalatamaadha jedheen. Sababa maqaa keetii kana si dhiisee jira jedheen si ajjeesu. Sana booda namticha gaafate namichoo maqaan kee waa ta'e nu jedheen namoonni naannoo kennaa obbo Ayyaantu naan jedhan jeer. Inni illee jaalalleeti sababa jaalallee maqaa jaalallee isaa taatee fi sababa maqaan Ayyaantu kun jaalatamaa ta'eef waan niitii isaa dhiiseef isallee haa dhiisuuf akkas jeer.
Tole kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan muuncilaalootuuf jalatti argamtan har'aaf kan isin qopheesse kana fakkaata. Hanga baacoo kana fakkaatuu fi jechoota babbareedoo taphaa garaagaraa isin qopheessutti nagaa naaf tura. Akka godhan sanillee godhaati bira tara galatooma.